Namoonni iqaamaa fi paaspoortii kan hin qabne yeroo kanatti fayyadamuu akka dandeessanii fi dhaamsa yookiis immoo oduu haarawaa isinii qabadheen dhufe akkasuma immoo namoonni haaraa biyyarraa ba'uudhaaf jirtanii muudannoon garaagaraa eerpoortii keessatti yeroo isinii mudatu kanaaf ergaa maal akka gochuu dandeessan isinii qabadheen dhufe viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa sheer laayik gochuudhaan haaraa kan dhuftan immoo sabskiraayib godhaa gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha obboloota kooyi. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u namoonni iqaamaa baafachuudhaaf karoora qabdan namoonni mana madaamii keessan jirre akkasuma immoo paaspoortii keessan mana xalabaatti gattanii kan baatanii viidiyoon kun si fayyada waan ta'eef dhaggeeffadhaa isiniin jedha innis immoo Saawud Arabiyaa Oromoo Community irraa kan isiniif darbu ergaasaayii dhimma iqaamaa wal qabatee namoonni baay'een gaafina gaafataa jirtu kan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amaa jiru malee hanga ammaatti wanti qabataman gama mootummaan ibsame hin jiru gaafa mootummaan Saawud ibsa akkasii baase kan isin beeksifnu ta'a waan hundaafuu of qopheessuun badooma hin qabu namoonni paaspoortiin isin jala badee baafachuu barbaadan karaa onlaayinii ayyama mootummaa irraa qabu Saawud Arabiyaatti ijaanitti alaa qofaa hanga ammaa namoonni baay'een karaa kennanii paaspoortii baafataa turanii ammas namoonni paaspoortiin isin jalaa badee yookaan haaromsachuu barbaadan paaspoortii yeroo gabaabaa keessatti isin baafna paaspoortii keessan baafattanii harka keessan galfattanii waan hundattuu qophaa'uun bareeda tajaajila kan kenninu namoonni paaspoortii harkaa bade yookaan mana xalabaatti gattan namoonni paaspoortii haareffachuu barbaadan karaa lakkoofsa armaan gadii kanaan wasaappiidhaan nuqunnamaadha jedha egaa obboloota koo namoota jechuudha mana madaamii keessatti iddoo isinii mijachuu dinnaani iqaamaa keessan akkasuma immoo paaspoortii keessan gattanii kan baatanii yeroo hammaa kanatti haareffachuuti akka dandeessanii karaa onlaayinii seera qabeessa mootummaan beekuun eeyyama mootummaatiin karaa sanaan baafachuuti akka dandeessanii fuulduratti immoo karaa mootummaatiin illee baafachuu dandeessu jechuudha innis immoo ji'a 2 hanga ji'a 3 turuu danda'a jechuudha paaspoortiin keessan isiniif hojjetamuudhaaf karaa mootummaatiin garuu gama onlaayinii kanaatiin guyyaa 20 hanga 25 gidduutti isinii bahuu danda'a akkasuma immoo maallaqni karaa mootummaatii fi karaa onlaayiniitiin baafattanii garaagarummaa qaba sababni isaayyuu kan mootummaas galiin irraa galee fi namni immoo hojii isaa godhatee onlaayinii irra hojjechuunis illee irraa argachuu qaba akkasuma immoo as chokkaayidha guyyaa 20 hanga 25 keessatti waan xumuramuuf inni sun ji'a 3 waan akkasii isin fudhachuuti danda'a mootummaan amma akka jedhamaa jirutti tilmaamamaa jirutti yaada karaa seeratiin jechuudha namoota achi keessa hojjetanirraa boodatti iqaamanii warroota mana madaamitti badanii mana madaamitiin haala seeraan haala kan jiranii fi mootummaan akka eeyyamuu fi yoo paaspoortii isaanii baafatanii harkarraa qabaatan iqaamaa baafachuu akka danda'an boodatti beeksisee jira isiniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu isin duraan dursitanii warri paaspoortii hin qabne lakkoofsa paaspoortii keessanii qabaachuun dirqama keessanii waan ta'eef lakkoofsa paaspoortii keessaniitiin paaspoortii keessan baafachuuti dandeessu akkasuma immoo namoonni karaa onlaayinii irratti paaspoortii keessanii haareffachuu yookiis immoo baafachuu barbaadan haaraa baafachuun hin danda'amu namoota jalaa badee mana xalabaatti gatanii ba'anii kan lakkoofsa qabanidha isiniin jedha obboloota koo wanyuun kunis immoo kan baafamu paaspoortiin kunis karaa hin baasitii fi karaa onlaayiniitiin isiniin jedha kanaafiyyuu jechuudha lakkoofsa paaspoortii keessanii qabaachuun dirqama keessanii isiniin jedha kanatti aansuudhaan immoo iqaaman boodarra kan inni baafamu isiniin jedha kanaaf baafadhaa qophaa'aa qopheessatoo gara biyya keessanillee yoo galtanii akkasuma immoo turtanii hojjetachuullee barbaaddu yoo ta'e karaa sanaan itti deema isiniin jedha obboloota koo kuni kan isiniif darbe ergaasaa Saawud Arabiyaa Community irraa isiniin jedha lakkoofsi karaa onlaayiniitiin namoonni baafachuuti barbaadanii paaspoortii keessanii 0530
42 57 05 irraan deebi'aa lakkoofsi garuu lama jechuudha 05 30 42 57 05 inni lammataatis 05 37 94 27 91 05 37 91 dhumnisaa hubachiisaa jira. Wasaappii qofaan kan isin keessummeessinu ta'a. Namoonni bilbilaan baay'ina waan qabaniif hunda keessan keessummeessuu yeroo tokkotti hin danda'amu. Kanaaf karaa paaspoortii keessanii karaa onlaayiniitiin namoonni baafachuu barbaadan lakkoofsa kanarratti karaa wasaappiitiin dubbistanii baafachuu dandeessu. Hubachiisa garuu namoonni paaspoortii keessan baafachuu barbaadanii birrii dursitanii ittiin kennitanii isiniin jedha obboloota koo yeroo paaspoortiin keessan isinii ba'ee kan isinii birrii kaffaluutii dandeessanii akkasuma immoo paaspoortii keessan baafattanii iqaama baafachuudhaaf wanti isin gochuun isinirra jiraatu amma mootummaan labsiisaa baasutti qophooftanii nama waasii isiniif ta'u jechuudha kafiila isa jedhani nama isiniif ta'u qopheeffachuutii qabdu. Kanaaf qophaatoo eeggadhaa isiniin jedha. Karaa biraatiin immoo namoota gara biyyarraa gara biyya biraa imaluu barbaadanii fi ergaan jiru isin beeksisa jechuudha biyya keessa. Namoonni hedduun Dubaay deemuuf Itoophiyaa irpoortii keessa akka deddeebi'aa jiranu beektu. Namoota baay'ee dhibbaan lakkaa'aman dhiira dhalaa Boolee Intarnaashinaal irpoortii Itoophiyaa keessaa deebi'aa jiru. Irra deddeebiin ofii kiyyaa argaa ture. Dabalataan seekiriitii achi keessaa tokko dubbii kana irra deddeebiin ilaalan ture. Keessattuu ijoollee shamarranii yeroo waraqaan isaanii qabatanii seenan sirrii waan hin taaneef of duuba deebi'aa sirreeffadhaa koottaa haala kanaan deemuu hin dandeessan jechuun yeroo dhaga'ani aniin galuu deebi'ee ofan ajjeesa malee jedhu. Gariin isaanii gaddaaf boo'ichaan baay'ee of dhiphisu jedhee ergaa obboleessa keenya Boolee Intarnaashinaal irpoortii irraa nuuf dabarse. Namoota Boolee keessa hojjetan jechuudha. Intarnaashinaal irpoortii Boolee keessatti yeroo jechuudha obboloonni keenya shamarranii biyya keessaa waraqaa isaanii kan ittiin biyya harabaa deemuudhaaf ka'anii dogoggora yaalaa godhatu of duuba yeroo deebisanii of ajjeesna jedhanii gaddaa fi boo'ichaanii guutamanii yeroo isaan cinqamanii isa kanallee dabarse jechuudha. Egaa obboloota koo hundumti keenya iyyuu maaltu akka namatti dhaga'amu yeroo biyyarraa gara biyya kanaa biyya biroota imallu hin beekna jechuudha. Deemnee biyya namaatti akka rakkannu nutti mul'atu jechuudha. Maaliif duuba deebi'ee isa jennu malee. Kanaaf namoonni obboloonni keessanillee jechuudha biyyarraa gara biyya biraa imaluudhaaf jiranii wantoonni akkasii akka isaan mudachuu danda'an dursaatoo isaanitti himaadha. Yoo wanta akkasii isaan mudatellee rakkina akka hin qabne boodatti sirreeffatanii deebuu akka danda'an asitti karaa dogoggoraatiin yootuma darbanii dhufaniyyuu rakkachuu akka danda'an itti adaraa keessan isiniin jedha. Kuni namoota achi keessa hojjetanirraa odeeffannoo isaa kan darbaa jiru. Itti fufee obboleessi keenya jedhe yeroo gara Dubaay deemuuf kaatanii viizaa keessan dallaalaa qofa amantanii deemuu osoo hin taane namoota beektan yookiis waa'ee kanaa beeku cheek akka isiniif godhu dursaa itti yaada. Osoo qarshii keessan hin baasin dursaa viizaa fi tikkeettii keessan cheek godhaadha jedha. Namoonni jechuudha karaa dallaalaatiin dhiiras ta'u shamarranis ta'u yeroo hammaa kanatti hedduu isaaniitti jechuudha kan ganamaatii jiranii. Kanaaf iyyuu namoota beekanii cheek gochuu danda'anii isaan laalchifadhaa ta'u cheek goosifadhaadha. Yeroo hammaa kanatti qarshiidhanis ganamaa jiru yookiis immoo gara biyya biraarraa gara biyya biraatti daddabarsanii yerootti obboloota keenya biyya keessaa gara biyya arabaa dhufuudha jedhanii gurguratanii jechuudha. Kanaaf iyyuu namoota beekanii cheek goosifadhaadha jechaa jira. Itti dabalu Finfinnee keessatti dhiironni hedduun 300 kaffalaa Dubaay deemtanii jechuun waraqaa sobaa baasanii birrii galchi dafi tikkeetti siif murra jedhanii erga birriin galee booda achi buuteen isaanii dhabamanii
sana booda sobaa tikeetti buukii godhi yeroo guyyaan ga'e har'a ni jijjiirame jedhuun boochisaa jiru jedha. Namoonni hedduun qarshii kaffalanii waraqaa sobaatiin yeroo isaanii riippoortii ga'anii namoonni dallaalaa ta'anii isaan ofuudha kaasuun yeroo isaan jalaa badani jechuudha. Obboloota koo dabalataan torbee tana obboleessa keenya Faransaay jiraatu dhalataa Baalee yoo ta'u obbolaa isaaf jecha birrii 600 baasee Dubaay erguuf yaalaa ture. Hanga yoona dallaalonni itti taphataa jiru. Hubachiisa mucaa ijoollee lama kana viizaa hojjetee akka daftee furmaata gootu. Tokkoffaa Alii Ahmed, lammaffaan Mohammad Ahmad Ali. Viizaa ijoollee tana akka daftee sirreessitee yookaan baaftee akka deeman yoo sirrachuu hin dandeenye qarshii 600 akka deebiftu maqaa uummata kabaja Oromootiin si gaafadha. Egaa obboloota koo namoonni obboloota keessa warra dhiirallee haa ta'u biyya keessa birrii gurguddaa itti baaftanii fiddanii dursitanii jechuudha. Dallaalaa irraa fidda suni nama akkamii akka ta'e yookiis immoo nama sana qabatamaatti beekutii qabdu malee yeroo ammaa kanatti waraqaa sobaatiin qarshii gurguddaa kana namarraa nyaachatii jiru siniin jira. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana sheer godhaa ta'u warroota akkasii kana biraan gaadha siniin jira. Obboloonni keenya akka nyaata bune akkasuma immoo obboloonni shamarranii yeroo waraqaan keessanii rakkina godhatee biyya keessatti hin darbitu deemsirreeffadhu deebii rakkina qaba gaafa siniin jedhanii hin boo'ina adaraa keessa obsa godhadhaadha as dhuftanii biyya namaa keessatti rakkachuurraa biyya keessan keessatti rakkachuu isinii wayyaa. Sababni isaayyuu biyya namaa keessatti yoo rakkattanii guyyaan iyyuu alikasinitti ta'a alikasiniif hin bari'u isiniin jedha. Obboloota koo kanatti aansuudhaanii Saawud Arabiyaa keessatti namoonni ashaaraa hin qabne gara biyyaatti akka deebi'anii galanii kan dubbatamaa jiru siniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hamma deebinee walitti deebinutti nagaannaa tura. Hedduu sin jaalladha. Dogoggorri yoo jiraatee fi na of kalchaa isiniin jedha. Ani obboleettii keessan kennaadha. Turtii gaarii qabaadha.